jira jira. Bas hin gargaarina. Bakka ana kisin hin jira jiru akka yaada haadha dhuunfaa haadha faate wallaaltutti hin gargaarina mallaqa keessan doojee takka ittiin kennina mallaqa keessan hudduu keessa kaadhaa mucattii irraa cadhisaa bakka namicha irraa cadhisaa. Sijjamin sheekonni hin janaajjantu gaafa janaajjantee jette akka inshallah hudduudhaan azaaba lixu janaajjanti buqqeen azaaba lixu miti. Yoo azaaba ta'e akka azaaba lixutti iska macarrashaa itti cittee hanga lubbuun baatutti janaajjan. Sheekota jinjanaan sheekotaa fi jinjanaan duriyyee garagara. Akkaataa sheekonni itti janaajjananii fi akkaataa duriyyeen itti janaajjanan wal adda jechuudha. Amma duriyyeen ta'u gaafa dhageen tira takka janaajjan lubbuuti yaa na wattareera na saffareera mee akkas godhi mee akkas ta'idha. Isaan ammoo jechuudha shaddaa maddaa itti godhanii hadiisul sahiyyaa fi hadiisul minal jismii kanatti godhaniitiin dhukkee irraa kaasanii dhukkeen akka isaan irraa kaatutti jechuudha. Akkasi janaajjananii jechuudha biyyee nyaatanii janaajjanan. Iska macarrasha janaajjanti darasaan gaafa janaajjantu jechuudha. Akka jilbiisii luqqa'u. Ngaakechi. Akka jilbiisii luqqa'u janaajjanti. Amma duriyyeen gaafa janaajjantu lubbuuti yaa meegarsiisu Raftee. bifa kan godhatteerta paantii bifa kan godhatteerta badee mee guyyama takka sagalee kan kina dhageessise mee lubbuuti yaa shari'allaa jette akka mubaarak musammaa jedhe san jechuudha. Shari'allaa jette akka mubaarak jedhe sanitti. Duriyyeen akkasii janaajjan. Sheekonni ammoo jechuudha. Shaddaan maddaatti godhanii akka rifeensi mataa irraa harca'u janaajjan. Gaafa janaajjanan kana gaafa bilcheessan kana isii bichaa hin bilcheessanii ofiillee faana bilchaatan. Kanaafuu haa janaajjanu dhiisa. Haa janaajjanatu akka barbaadetti akka barbaade waliin haa jiraatu bakka. Kana caala maal goote? Waliin hin fuune, waliin hin gabbarre, waliin hin jiraan bakka. Ake saabaan kaayyee akka dhuunfaatti na adabe. Habiibti akka keessa bana fatteetu waan nama keessa bahee beeka takka. Anatitti seenee beekaare waan namaatti. Ay, takka fatee waan nama keessa bahee wallahi rabbi nun dhiisu yoo waan fatee keessa baane yalla diyeedi. Ramadaan rabbi asdi. Ana na baasi keessa. Ramadaanni dhufe kan duraaniyyuu. Ramadaan rabbi asdi yaate akkamii waan fatee keessa yoo baane bifti soomni kennan ta'u yalla jedhe. Ani abaga waan biraa fidi haadha faatee adabbii nama irraa dhiisi. Asuu kiisna godhi booda dhufee mana kan. Maal tiktookii taatu de ara tirippiliidha nu biraa. Lakkaan mafatiyaan na dhungataa turteedhaaf akkana godhattii bar. Tirippilii jala darbee bar maalish. Ara haadha faatee namoosisaa amma. Jecha siif hin qabu. Laa. Mustafaa bar maqaan. Haati seenaan limbeetti waan fatee dhalte. La Mustafaa attee marisi. Kamtu qaba. Ata mamee qaxxalaa Usmaa'ili. Usmaa'il magaa. Jaarsi maqaan Mustafaa dhabar. Laala Mustafaan ka dukkana keessa qabate sanii malee garuu irraa wanni jettee kabiraati bar. Ulfaa kabiraati. Ati baatee maddan baaftee barte. Ara koppiliin kisheer naa godhaa. Wayi jawwaala iPhone keessan jiru ka duraan waliin kaane duri. Dhiifnee bara amma zabalee. Waliin kaane kabiraa messengeran si erga gaggombisiif duba kaayi. Fidaayee backgroundin Maal si fayyaddi Habibti? Lolatti lolaan qabdu, jaarsatti jaarsan qabdu, mallaqatti mallaqan qabdu. Maal si fayyaddi si jammir galabbattee dhiistee tokko mamar. Yoo gabaan ba'eef maal beekta suuraa siif duubaan godhaa. Fidi sunnaatee. Gaggombifta bar. Hin beeku akkatti gombisaanu. Gombisa sitti ergaa qoyi. Ilaahi. Galittiin kutattee kaat. Hin gombisiin. Natti erge akkanumaan achi duubaan kaa. Insi gombisee sitti ergaa laalachu. Hundee. Ani maal godhadhee suuraa namaa inshaallah kabaja ofirraa fuudhee suuraa namaa gadi garagalchee biraan taa'anii. Filtariin jiru mubaarak maaliin akkasitti bareedee dhufe adda. Laa hin qabaabar Facebookni. YouTubein illee hin qabaabar. Laayitii qaba. Yaadamee qoy. Garuu Ramadaana keessa irratti hojjedha sirriitti amma fooloo naa godhaa hundi keessan iyyuu. Karamarraa natti as bahe. Ijoolliteen na bar. Karaarraa natti as bahee haadha faateeti naan jedhee eeyyuu jedheen akkam jirtan nagaa jira galata rabbi. Jalma haddise natti as deeme maal barbaadda akkam jirtan nagaa maal jedhe.
harka nakkani naani harka akkana fuudhee cadhise harka fuudhuun feene harka akkana godhee jalmaa cadhise azaa haganumaa jedhe hayamaan siyaa godhuu haganumaa akkamaa godhuu hedde istaamara muu hedaa Aye. hagana na'ee hagasuman jedheen ana malaan nagguute jinniin kee laale hagasuma een jedheen Agasuma. Maal jechuudha? hagasuma bakkaanaan hin jedhu hagasuma een jedheen amma booda deebi'eetiin deemi amma tana jedhee ka'ee jabaadhu kaa bakka ishee biraa miila baafadhe. Asiin gaggorraa been asiin achi galtaa akka waan karaa hangalu beeku karaa wannoo rukkoo asiin gaggorraa been asiin achi galtaa jedhe. Aye. Lakka achiin gadi godhi achiin ol galin jedheen asiin gaggalaa jira karaa mana kiyya. Hayi gitti. Daa'imman reeftuun ta'uu afaanii fudhattee na seera fakkaate. Lakki ati asiin achi godhi achiin galin jedheen an kiyya karaa mana kiyya karaa kana. Osoo inni jedhaa. Banuma kana laaltee hin heerumtu haadha faate maalumaaf silaa barra harka walirra kaa'attanii deemtanii. Inshallah bibi naman tuqu kana tuqeetiin jedhe inshallah funuuna keessaa naqa. Sa'aatii kan ittaan habibi sa'aatii inni takkatiin dubbadhaa takka sana tarin deemnaan an qophaa'ee habibi inshallah haga danda'uun biyyeen na nyaate kaa. Du'ee yoo du'e du'aan kalli walii du'an fedhu an du'ara aadi. Inshallah akkuma dayyuu safana deemeetiin waan barbaadeen irratti hin dalagunan. Si nyaatee dhabee maan na nyaata inshallah. Kadhuun naman tuquu namatti hin dubbatu. Achirra tarii kanatti dubbate inshallah aarsaa nama barbaachisu gonfala. Rabbi sinaa eegu rabbi nu haa eegu bakka nagaan bulaa. Kiyyaa fi saayibban kiyya waan ta'eef nan beekanan amana. Siifii miti kasii gadiis kasiin qixaatis kasii oliitis nama kabaju nama jaallatu namni jibbaa kan keeteef asii wal ga'e irraayin kakadha yoo feete tam tokko hin jiru. Kanaaf waa'een kan kee waa'ee haadha manaa keetti akka maqaa hin kaane yoo barbaadde mana gattaa'e. Fayyaa qabda birriin sii guramus hin jiru dalagadhu hojjedhu. Maaliif jennaan nu rakkataa harka hin qabne baay'ee qabna. Ka baralaayis ta'ee jiru. Ka kaansariin qabamee jiru. Ka mataan dhukkubu. Ka luka hin qabne daa'imman xixiqqoo afaan hin beekne. Dhugaa dubbachuudhaaf har'a ni haasofna osoo ta'eetiin warabbal kaaba osoo ni haasofna ta'eetiin porofaayilii Muhammad bin Aljazara ofirra kaate mucoo tana umrii 8 amni gara jabeessi gudeedee mukarraa fannisee biraa deema. Har'a silaa Oromoon kaasa'uu qabu silaa kana. Furmaan illee jiraachuu baatu rakkinna akkanaa kana meeqaatam osoo jirru rakkoo meeqaatam biyya kana keessa baadhanni osoo taa'aa jirru har'a waa'ee abbaa manaatiif haadha manaa qiyaamaa hin dhaabban irraa haasa'uun an akka nama tokkoon na gaddisiisa. Nuti ajandaa baay'ee qabna. Nuti rakkinni hedduu keessa jirra. Rakkinni isin argaa jirtan waan kuma tokko keessaa tokko arguu jirtan waan biyya keessaa. Kuma tokko keessaa waan tokko arguu jirtan. Nuti rakkoo keenya akka duris dubbachuu hin dandeenyu, haasa'uu hin dandeenyu, akka durii viidiyoo waraabuu suuraa kaasuun illee hin jiru. Carraan sun illee dabree jira. Kanaafuu rabbi sodaadhaatiin Muhammad Bayaan. Ati yoo rabbi sodaadhe, atumti rabbi sodaadhu nu dhiise. Ummata kana situ azaa godhu jira malee ummanni situ dhufe tokko illee hin jiru. Ati itti dhufe. Situ baalaansii kan kee eeggataa hin jirre. Baalaansii keenya eeggannee miidiyaa kana gubbaa haa jiraannu. Baalaansii eeggachuu hin beekta yoo ta'e mana deebi'a. Ummata zaan godhina. Ummanni kun rakkoo xiqqaa fi rakkoo tokkoo fi lama baadhatee taa'aa hin jiru. Rakkoo baay'ee qabna. Rakkoo baay'ee